ክብራን የአራራ ቲቪ ቤተሰቦች ባላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ያለን ይህንን መደበኛ የእኩለ ሳምንት የፈውስ ፕሮግራማችንን ስናስተዋውቃችሁ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማናል። በተለያዩ የመገናኛ አውታሮቻችን ስትከታተሉን እንደነበራችሁ ሁሉ የጊዜ ለውጥና የቦታ ርቀት የእግዚአብሔርን የማዳን ክንድ ስለማይከድበው ብዙዎች ባሉበት ሆኖ በእግዚአብሔር የማዳን ክንድ ተዳስሶ ድንቅና ታምራታቸውን አጋርተውን አጀብ አስብለውናል። የምስራች አሁን ተራው የናንተ ነው። ነገርን ሁሉ በልግስና ወደሚሰጠን አምላካችን የጸጋው ዙፋን በእምነት እየተመለከታችሁ ከነብዩ አንደበት የምትሰሙትን ትንቢታዊ አዋጅ በእምነት በመቀበል ከዚህ በፊት ያላደረጋችሁትን ልምምድ እንድትሞክሩ ስንጋብዛችሁ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማናል። መዳናችሁንና መባረካችሁን እንዳረጋገጣችሁ የመጎብኘታችሁን መልካም ዜና እንድታጋሩን ከወዲሁ ያሳሰብናችሁ በአካል ቀርባችሁ ልታጋሩን ለማይቻላችሁ የመገናኛ አውታሮቻችንን ደረገጻችንን www.araratv.tv በመጎብኘት እንድትጽፉልን የፌስቡክ ገጻችንን አራራ ቲቪ ወርልድ ዋይድን በመከታተል እንድታካፍሉን እንዲሁም የዩቲዩብ ገጻችንን አራራ ቲቪ ወርልድ ዋይድን ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጅና ለቤተሰቦቻችሁ ይህንን ድንቅና ታምራት እንድታጋሩ ስንጋብዛችሁ በላቀ አክብሮትና በጌታ ፍቅር ነው። ተባርካችሁ ደስታችሁን አጋሩን። ደስታችሁን ያጋራችሁን ተባረኩበት። Dear viewers, you are all welcome to our midweek service. Now is our healing ministry time. As you are watching to this healing program, have your own expectation. For sure, your expectation shall not be cut off. Were you on the sick bed since long ago? Now is your turn to carry up your pain too. Were you being driven by that wheelchair? Enough is enough to be carried by that wheelchair. Now is your turn to drive that wheelchair too. Are you tired of pushing that mountain? Here is the mending news. No more pushing, no more hitting. Now is the time to speak to the mountain, not by your talent, nor by your effort. It's all about faith, all about decision, all about touch, all about the Holy Spirit. As man of God is going to declare this prophetic word, get your mind alert, make your spirit receptive, believe, for you shall receive. Take an action to what you have been suffering to do since long ago. By no means will you escape this miracle. Remain tuned, remain blessed, confirm your restoration. As you are blessed by this program, don't forget to send us your testimonies and feedback. To do this, subscribe our YouTube channel, ARARA TV Worldwide. Follow our Facebook, ARARA TV Worldwide, and also visit our website, www.araratv.tv, and share your testimonies and feedback. God bless you. balbala mana qulqullummaa ciisa waggoota hedduu achitti lakkoofsise nyaateetuma bulurra waan darbe waa'ee ofiisaatii yaaduu qaata dhiise jilba isaatu wal mara miilli isaa sin hojjetu dhaqni isaa lawwasaa'ee tasan qabu mogolee dhalootumaa kaasee naafate takkaa deemeen beeku gargaarsa maatii malee xiqqaaf guddaatu beekaan dhalooteen biyya sanaa namni hin beekneen hin jiru gaafa qaban hiixataa fi gaafa dhaban miixataa fi fulduruma sana marmaaru maqaa isaaniitiin isaan beeka hammi achirra yaa'u namnu jalaan miliqne dumbulloon darbatamtuuf qonqoo sarra dabarte faana tokko achin siqne erga gaafa dhalatee of bareetii kadhata amalayyuu godhateera harka namaa ilaalu naafummaaf silaa furmaanni hin jiru utuu jiraatees mee maaliin of yaalu daa'ima oofee dhaabattu jaarsaaf jaartii gojomaa dhalachuusaa abaara baasee namatti naasa'u malee garaa isaatti gumguma keessa isaatti gadi aada bulee ka'ee of abaara luboonni achirra yaa'u faarfattootis akkasi amantoota kamiinuu tarii fayyaa laataasaa shakkee araara kadhateef hin beeku humtinu as geessaa achi geessaa kanan goone sanan goone danuutu yaada kenne dhalateetuma naafate kun hojii namaa miti waaqumatu itti kenne ittumaan du'a malee kun fala maalii qaba yookaan immoo abaarsa sanyiiti kana ta'aaf sana ta'aan isaanii waayyuu isan gargaarre ofumaa yaadaan isa miti utumanni kanaan jiru gidiraan dhagna taatee fi waggoota isaatii sokkanii guyyaa saafaa gaaf tokko namoonni ijjeen banamoo lama achiin darbuu dhufani akka yaada isaatiitti warri dhufaa jiran gun dureeyyii ta'uun oolle halaalatti karoora baasa namichi warqeef meetii akeeka fagootti isaan ilaalee inni eege ta'uu didee abboommi haaraa dhaga'e cichee isaan ilaalee utaalee lafaa ka'uuf akka waan abjuu ta'e
Phexros harka isaa isarra kaa'ee namicha ona dhaga'i hin qabnu siilaachuuf meetii yookaanis warqee humna maqaa Yesuusiin ajabaatu mogoleen kee jedhee buteessa kaafnaan ol ka'ee dhaabbatee of arge gammachuun of wallaale asu taale achu taale olu taale gadu taale namicha dirreen hankaake hin faarfate hin shubbise humnaa ol burraaqe gammachuu isaa qabaan dadhabe hammi yeroo sachi ture abjuutti fakkaate kaan immoo na eeyyuu gaggabe waan godhaa ture waan beekum fakkaatu namichi fiigee mana sagadaa iyyuu lixe takkam boo'a takkam faarfata imimmaaniin amantoota fixe firoonnuu waldaatti nammee dhaamsaan waldachaasee iddoon dhaabbii walankaaqte faarfannaan mana guute kruuseedii gaggeeffame fakkaate maarree daawwattootaaf dhaggeeffatoota ARARA TV goleewwan ardii torban irraa nu daawwachaa jirtan hundumaaf amma yeroo namni waaqayyoo namoota dhibee garaagaraatiin rakkataa turanii gaara ARARA tulluu fayyisuu harka waaqayyoo jalatti sassaabaman irratti sagalee labsii amantiin guute baasan irra geenye jirra maarree sagalee labsii amantii kanaan danuun fageenyatti amantiidhaan hidhatanii dinqiif eeggannoo isaanii simatanii dhugabaatii isaanii nuuf qoodanii jiru aga dhageenye aga dhagaha amma darabeen kan keessanii isinis hedduma jirtanii sagantaa kanatti amantiidhaan hidhachuudhaan dinqiif eeggannoo keessan simatanii dhugabaatii keessan akka nuuf qoodan gamanumaan isin affeeraa qaamaan nu biratti argamtanii dhugabaatii keessan nuuf qooduuf yoo isinirraa fagaate toora miidiyaalee hawaasaa keenya marsariitii keenya www.araratv.tv daawwachuun fuula feesbuuka keenya ARARA TV Worldwide hordofuun akkasumas toora YouTube keenya ARARA TV Worldwide subscribe gochuun gammachuu keessan kumaaf kitilaan gahaa viidiyoolee haaraa gadhiisnu yeroo yerootti akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa sana cuqaasaa itti eebbifamaa hafaa Yesus abenyako kanani madu tokitsako yedames Yesus ikanko Yesus unfako Yesus abenyako kanani madu tokitsako wama makakaname Yesus sikanko name Yesus unfako Yesus kabenyako kanani madu toki Yesus koname Yesus sikanko Yesus unfako Yesus kabenyako kanani madu toki chako simale malani kaba simale nyone beka sinafte hunda gesa asduane nagesa simale malani kaba simale nyone beka sinafte hunda gesa asduane merkesul kasafule gofta asduane nagesa asduane nagesa asduane nagesa asduane nagesa asduane olkasar kesa namojini asduane nagesa asduane nagesa asduane nagesa asduane nagesa asduane olkasas mane janame simale malane kaba simale enyone beka sinafte hunda kesa asduane nagesa asduane nagesa simale manam kabadame simale malane kaba simale enyone beka sinafte hunda kesa asduane nagesa asduane
والكاس ماركيس سجلي قدران أدوان نجيس أتدوان نجيس أتدوان God Jesus أتدوان والكاس سجلي كيس أتدوان أتدوان نجيس أتدوان نجيس أتدوان نجيس أتدوان نجيس أتدوان God Jesus قفاصة God Jesus قفاصة هاللويا بالكاسة سكلي كيسن يسوع God جلا أني تمتن قبل الكاسة كوفما نتينا قامو أتوان ترتوف غاركو وإنترنياس هنيادو سيتوناف كوتاهيروكو فورمالتا إنانا تتني سودادي أمدين كوتادو سيبي إفديتا نسبيكام سيكو فادا كناني مادو إيمانا ججاناكو توكيتساكو أداناكو إيماناكو نامم إيمانا ججاناكو توكيتساكو أداناكو دبلا إيمانا نامم إيمانا ججاناكو توكيتساكو أداناكو دبلا إيماناكو نامم إيمانا ججاناكو توكيتساكو أداناكو سنافتا هندكيسا أتدوان نجيسا سنافتا هندكيسا أتدوان نجيسا الكاسا سنافتا هندكيسا أتدوان نجيسا سنافتا هندكيسا سنافتا God Jesus أتدوان دبلا سجلي كيسن سنافتا هندكيسا أتدوان نجيسا سنافتا هندكيسا سنافتا أتدوان نجيسا Jesus سيكانكو Jesus unefako Jesus kanani madutoke Jesus kodame Jesus kanpo Jesus unefako Jesus kabiyako amen simale simale malane kaba simale name simale enyonin beka sinafte hundagis atduwan nagisa atduwan Kristus kufna ganam ni toro kasa badu simale malane kaba simale enyonin beka sinafte hundagis atduwane sagale kudaran atduwan nagisa atduwan nagisa atduwan nagisa atduwan atkofake waga koda atkofake fayyisa koda sibrat dabalatan barbadu kame atduwane nagisa me atduwan nagisa atduwan hallelujah hey hallelujah Jesus amen
utusintane torarranjiru suremakanko setu abana ulachudi male idon mudako jalalake nan jalata mani fulana mati setu jirafane lupuni jirateka ولما كاسا سجلي كيسن وتوسنتانه توررنجيرو توري مكانكو سيتو دابانا ولا جودي ديمالي إدون مداكو جانا لكين أنا جانا تامي فولا باتي سيتو جرافاني لبون amarati naga naga ko hunde jirenya amanana ko name amanana ko Jesus naf kabenya amen amen naga naga ko hunde jirenya amanana ko Jesus naf kabenya olkasa naga ko name naga naga ko hunde jirenya amananako Jesus napkabenya naga naga ko onde jirenya amananako Jesus na olkasa utusintane name utusintane torarranjiru ture makanko setu dabana male edoni mudako jana lake namjalata baby Jesus fula bati se tujrafani lupuni tadeka amar olkasa naga ko jara Jesus naga bunde trinya amanana abenya naga hunde jirenya amanana ko nagaan keessan kan bada nagaan keessan kan nyaatame nagaa kan argatu jedhame naga hunde jirenya amanana ko Jesus naf kabenya naga ko naga hunde jirenya amanana ko Jesus naf kabenya daballetu sintane utusintane torarranjiru ture makarko setu jira lupuni jirateka utusintane boletti nagaan sifatau shebuketti qab shetti dhufeera Asayka. shetti dhufeera shetti Amen. maalkeedha Wal barri malee wal hin beenu. okay Achinna kanaan jettee naan shi bakka asin geessaan jedheen nama wajjin nattu sin qabdu waan ta'eef keessan gargaaramu. fidde Kunoo asuma naqamtee bulte. maal taate nattaasee rakkina Rasaasadhee okay Yoom isheedhe? turteetti. maal sheedhae Kunoo addana seedhee asiin dhahee kunoo xiyyiitiin asii keessa jira. sarbaa dha'ee Keessa jira. ergasii maal gochuu hin dandeessu Deemuu man dandeessu bakka. okay nalaalee dhiiga walichaatiin Look at me by the power in the blood of the Lamb. atarraasik mighty name of Jesus Christ out name of Jesus Christ Take a look at this miraculous encounter of the Holy Spirit. eewda tadii waasin gaafadha Let me ask you this. xiyyitiin seexanaa If the bullet shot her, xiyyitii dha'ee dhammini because she had the bullet shot, ati maali dhingam there was the sister had Aura Buddha. a bullet shot Aura Tangai. over her leg. Anar Gangabe Ogator Baduam Kopanjira.
Eni. Lola keessa deemte lola keessatti rukutamte jettan ajjeesan anjara ajjeesuun dadhabe isheen nama waaqayyoo taate duraan faarfattuu turte. Open your eyes. Ol jedhi dhiiga olichaan na laali. Ol jedhi na laala biddi samiirraa sirratti boba'eera. Sagalee guddaan si'a lama keessaa caraaniti afurri kun keessaa bayi. Get out of here. Get out of here. Out. Bayi keessa. Jesus name. Qaagoftaa Yesuusiin. Be healed. Fayyi. Be healed. Kan fayyite ta'i. Be healed in the name of Jesus Christ. Tafawashi by Jesus. Be healed in the name of Jesus Christ. Tafawashi by Jesus. Be healed in the name of Jesus Christ. Tafawashi by Be Jesus. healed in the name of Jesus Christ. Ukuba ke fradhu kessa. Erga ke fradhu kessa. Bye. Take out your sickness out of here. Yusi kessa sadumadem. Viewers, the spirit is manifesting itself. I am the spirit of the evil eye. Making Go. laughter of the hyena. You are free. Man of God has declared her freedom. Take a look. She had a bullet accident and she was Amen. Eyo maganke. Gannatira. Yom nam. Turera. Turera rukanna me zaru garabe namni me kana bira du'eera ni bae guyyaa lama bishaan keessa bule. Ergasi maal gochuu hin dandeessu. Naan hojjadha garuu na dhiisa hedduutti na qaba na dhiisa hedduutti na qaba turee na qaba bakka deemuu hin danda'u. Amma deemi. You are free. and Deemin jedhe. she had the bullet accident Na laali. long time ago Mighty name of Jesus Christ. in the battle, Kasi. and since then Kai. Mila ke kas godi. You are she free. was unable to walk Dem straight. Gattadi. And keep Dem. watching. To God be the glory. To restore His name. Look at him. Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa warti buusaati. He's walking straight. Look at her here. He's celebrating, Galata jabaa fidhaa gooftaadhaaf. making a shout of joy and calling you to join her and celebrate. Look at her. Second. Maaltu si keessa darbe yeroo si kadhatame? Abidda gubaan na keessa darbe. Laki akka barbaadde. Step very well. Ulfina gooftaadhaaf dabalaa. And now she was saying something like the burning fire was moving down my body. Nagaan siif haa ta'u. Amen. Maal kedha isheen? Isheen abbaa isheetu natti kenne mucaafiraadha na bukkee teessee baratti. Halkan sanbataa naguma cheerchii ollee gallee dafinootti barii qabamte isa qabamte garaa mana cinii na jette. Amma rakkinni ishee maali? Asii akkasitti adeemti walitti hidheeni. Akka deemi sin laala. Keep watching to the screen for the ministry of the Holy Spirit going to take place for this sister that has been suffering like this Okay. Deemi amma dhumaadha. Deemi. since the last Monday. Yoom arre maanni guyyaa roobii mini arre yoom qabamte? Dafinootti barii sanbata Mana yaalaan halkan geessine geesseera. maal jedhan? Taayifoodiif taayifeesii jedhan Taayifoodiif taayifeesiin nama goobessa? goobeessu. Eh. Afuramaadha malee. Eh? Afuramaadha malee taayifood taayifeesiin hin Akka furamaa goobeessu. ta'e naman taate? No. Okay. She was bent over like this. Ergaan dhukkubaa kan eeguuti. Kan seexanaadha. Kan seexanaadha. Yaa. Come on. And this is her caregiver. The man of God is ministering here. Take a look, for you shall be witness. Jedhan. Jedhan. Look at here Jedhan. what the Holy Spirit is doing with the hand of His prophet. Remain tuned by faith. For you shall be witness to the mending and the restoring power of God. Viewers, today is Wednesday. Out! And since the last Monday, she was bent over. Abidda Samirra. Samirra. God is rebuking Samirra. Du'eera si keessa. that spirit out of her, Du'eera si keessa. declaring Arfiinsi waraane sun du'eera. the arrow of demon is died. Du'eera. It is died. You are free. Kai. Belisa, rise up, sister.
Look at here. For you shall be witness to the mending power of God working with the hand of his prophet upon this healing mountain. To God be the praise and the glory. To him be the honor and the adoration. Ulfina filillee jabaa fidaa lafa jirtanii. Might. What say? Restoraris. Ulfinni ilillee hin ta'u gooftaadhaaf. Was is he to be praised and to be glorified. To him be the honor. Maaltu si keessa darbee roosii kadhatu? Amma moo? Look at it. Look at it. She is celebrating with such special demonstration of restoration. Nalali. Balaa maaliit? Balaa konkolaataa. Yoom cabde? Torban sadan dafinoo darbe. Du'eera si keessaa dhiiga olichaatiin. Amen. Charge si godheera. Charge you up. Charge si I godheera. charge you on. Kai dhaabadhu. Viewers, this brother had a car accident and suffering from the pain for the last 3 weeks. Gara kokottu. And look at him. Afura keessi sadi bakkeetti baase. Dabale. Isa dhumaa. Charge si godheera dhiiga olichaatiin. Man of God is charging him Charge si godheera. through this divinely Charge si godheera dhiiga olichaatiin. declared charge. Charge si godheera. I charge you on. You are free. Ati bilisa. Kana booda kiraanchiin kan kee miti dhiiga olichaatiin. This crunch is no more yours. Yaa. Look at him again. This is again unbelievable. And start restoring power of God. And to him be the praise Hail and the name of glory Jesus again. Christ. Where is he to be? Fayyina. Praise. Gadeera. Harka keessa walitti buusaa galata jabaa fidaa. Ulfina fidaa. Power is his name. Fayyina. Maaltu si keessa darbee? Waan akka abidda. Mighty name of Jesus Christ. Kiraanchii kana manimi baad. Torban lama. Amma jiraare. Jiru. Viewers, you are saying, I was using this crunch to work for the last 2 weeks, but now there is no pain. Now I can work without using the crunch. Look at him, how he is stepping up without feeling the pain. Hallelujah.
Nalali. Look at me. Yom cabde. Idar Sodom. Dar Sodom. Lama fanati de barring da suve kranchi bade gale. Amma sanaru gabati rufu ferun debe kufi. Siala ma cabde. Barring. Takka ufte asumatti fayyite. Takka ufte cabde fayyite. Ugabati tun nufil lamma fa cab. Maltu si cabse lamma fa. Baranda mana koratin kufi. Charge si godera. Amen. You are free. Amen. Bilisa, I charge you on. Afura kesia sa di baketi bas. Breathe out deep 3 times. Bas. Humnan. Isaduma. You are free. Bilisa, Charge si godera diga oli charge. I energize you, charging you on. Charge si godera. I charge you on. Haaraa, jabina haaraa. New strengths. Seetana deddeebi'ee si cabsu kana ammoo mana keerraa abjuu keerraa bara keerraa paralyzed godheera dhiiga olichaate. Paralyzed godheera dhiiga olichaate. Paralyzed godheera dhiiga olichaate. Has been breaking you. You are free. Amen. Ati Bilisa, Baasi caammicha sana. take off the shoe. Kana booda crunching kan kee miti. This crunch is no more yours. You are free. Ati Bilisa, look at here. Yeah, This is you're again free. another restoring power of God at work. And to him be the praise and the glory and adoration. Ani Fayyina. Ararina. Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaati lafa jirtanii. Ilillee bulfina jabaadhaan. He's calling you. Join her and celebrate. Making such a shout of joy. And this is again another ministry of the Holy Spirit. Keep watching. This is divine charging of the Holy Spirit. Out! Jano, you are free. Yeah. You are free. Bilisa Boletti. Kot. Maal keeda. Sagantaa mana isaanii deemee achumaan cabaa ishee ergeen fidee dhufe. Okay. Tajaajiluu dhatteem. Ollaa isaanii tajaajiluu dhaqeen fidee dhufe achumaan. Okay. Fayyaa ta'e. Ameen. Rasaasas si dha'ee. No. Yoom si dha'ee. Ji'a lamaan har'aadha. Si'a sadii afur akka bakkeetti baase. Viewers, Dabale. this sister had a bullet shot over her leg and suffering from the pain for the last 2 months. I charge you in the name of Jesus Christ. Si charge sera makagofta Yesusin. I charge you in the name of Jesus Christ. Charge si kodera makagofta Yesusin. Ras humna dhiiga walichaatiin. Let her check out. Look at here. This is the divine encouragement of the Holy Spirit. Tokko gadhiisi lama. Tokko lama. Ol jedhe. And she's taking a step Charge si godheera. to work alone Ol jedhe. Charge. without using the crutch. You are free. Ati Bilisa, You are free. Bilisa ati. Yaa xiyyitiin si dheessu su keessaa du'eera. That power of the poison You are is died out of free. you. You are free. You are free. Thank you. Bilisa, Bilisa ati. Look at her. She's taking steps. Bilisa. Ani Fayyina na galateeffadha bolaako. You're lifting up the crutch and calling you to join her Yesuus na galateeffadha. and celebrate. Ani kamera. Out! Galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Jeessoo irra jirutu danqe malee sirriitti deemti fayyina guutuu fudhatteetti garuu jeessichatu danqa. You are free. Deem. Namicho nagaan siif haa ta'u. Ameen. Na laali. Maal taate amma? Wanta akka abidda inni keessa bahe. Abiddas keessa bahe. Diiskiin kun yoom si qabe? G8 fixe. Ji'a 8. Okay, ragaa baay'ee baatta. CD'n baatta. የውልሸት ልዩ ክሊኒክ
Malsi kai falla mandi ala. Hojiin hojjetin jedhee. Hojiin hojjetin jedhee. Gadiin jedhu waliin jedhu. Gadiin jettu waliin jettu. Kai dhabaddum. Rise up. Watching. This is the document of this brother that has been suffering from chronic disease, sickness, in the mighty name of Jesus Christ, and unable to walk without the bed. Heal in the name of Jesus Christ. He is with right now. Breathe out deep 3 times. You are free. You are free. Man of God has declared his freedom. You are free. Belisa. Okay. Look at him. Man of God is encouraging him to take an action what he has been suffering to do since he had that pain. Doing what he has been suffering to do for long. Look at him. Maaltu sin keessa darba? Abidda keessa. Kanamantan du'eera sin keessa wanti sin qabe sun. If you believe in sickness in your body is tied out of you. Sifatau. Amen. Malke dashin. Ada warragooti. Maltat. Narvii diiskii faarukusatti. Narvii diiskii. Maal gochuu hin dandeessu? Yerootti ka'eessa kaalituma teessisa. Hin ciibsa. Gadi jechuu hojjechuu faan dandeessu yerootti. Hin ciibsa. Mi'a saadhate abbaa manaa akka tokko ta'eera. Gadi jechuu hin danda'u. Yoon deemu daqiiqa lama deemuu hin danda'u. Na nyaata na rommisiisa. Srommisiisa. Teessuma koo kanaan immoo ta'u akka na hoosiqee taa'e maal akka namaa ta'e. Heal in the name of Jesus Christ. Keep watching. The sister has been suffering from chronic nerve sickness and this issue too. Amma maal taate? Yeroo sitti bu'an. Humnan irra bu'e. Okay, amma oo. And this is her husband and caregiver. Ada mana kee biraan na fidachira. Who had the divine encounter through the touch of his prophet. Okay. Take a look, for you shall be witness again. She was saying, I was unable to bend down and to sit on my setting. You are free. In natural way. Man of God is encouraging her to take out a restoration, bending down. And this is again another instant restoring power of God at work. Gadamesa koose operation ita jennaan indida ita jira na jira. Goftaan diskiif goftaan gadamesa gara aree hunduma isaa fayyite walitti. Okay. She was also saying, I was suffering from womb sickness. Man of God has declared her total restoration. She's confessing.
Naa galateeffadha sabni Waaqayyoo. And calling you to join her and celebrate. Kotto boletti kot anime akkasini tamantan tunangalu. Tokko sitti bu'ee sirraa kaafnaan dhukkuba miti. Iyyumnuu sirraa ka'eera. Yaa. Arka koo sadadhabaa miti. Ana nama dadhabaa keessaa humna Waaqayyootu sitti bu'aa'eera. Yaa. For God is using my hand. Come on. Once He heal you from your sickness, He also will set you free from that bondage of the poverty. Okay, Jarsa nagan sinifataw. Amen. Esaruftan. Asuma. Maltatan. Masalali ran kufe Masalali ran kuftan. Maltu chabere. Lafeen koomee kee keessa akka jirutti caccabeeraan jedha. Lafeen koomee kee keessa akka jirutti caccabeeraan jedha. Caccabeera. Referiin keessan eessatti? Itiyoo Xabiib? Achitti. Okay, come on. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed. This brother Rasul fall from the ladder. Man of God is commanding the spirit mighty name of Jesus Christ to wave out his leg. Be healed. Push. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed. Abidda Samira. Fire from heaven. Let it wave out. Market ya. Soda aha. Soda surre wajjin ku fadan kotto. This is his son-in-law. Dura wasitu kufe. Dura natti bu'ame. Malta ta dafkite ta mal moluke keessa dafkite. Natti buutani. Yorgo natti buutan vibrate hin ta'e. Vibrate. Okay, akkam se godhe vibrate lafet. Olno utaalchite akkam ta'e hin beeku garuu takkaman si ilaale. Kanaaf dafkite akkas. Jaarsaa sin immoo maal taatan? Nana koo keessa waa deemaa harka koofaa keessa. Sin qorrisiise isiniin. Come on. Viewers, both of them felt different sense. Deemaa qaxxiraati. When the prophet touched them, you are free. One sensed something like cold atmosphere. And this one sensed unusual vibration. Look at him. He's yet not unrecovered of that encounter. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Faish. Jabastem aguf Taayyee susi. Mede soddaan keessatti gatte meera. Hin argine dennaq. Hin argine. Hin argine? Hin argine dennaq. Barbaade doo qaba. Hin argine dennaq. Name of Jesus Christ. Aguf Taayyee susi. Be healed. Faishi. Tu era si keessa. It is died out of you. Hallelujah. Yes. You are free, Kai. Belisa, rise up, brother. Nalal. Look at me. Amma ummachofta. Maaltu si dhukkuba diiskiidha. Diiskii duddaa foontii lafee gidduu galeera jedhee foontii lafee gidduu galeera jedhee mana yaalaa. Foontuu lafee gidduu galee. Maal gochuu hin dandeessu? Gizeen deemama gizee kakka'u gara waggaa tokko ol ta'eera. Waggaatii ol tokko ta'eera. Amma gizee waa tokko qoda waa tokko lafaa fuudhu manatti qaama dandeera waa tokko lafaa fuudhu hin danda'u. Amma gizeen amma of ilaale gal jedhe. Viewers, this brother was medically confirmed there was the flesh grown within his bones, and because of that he was suffering to do what he is doing right now. For the last 1 year, now he is confirming his restoration, doing what he has been suffering to do for the last 1 year. Mighty name of Jesus Christ. Abidda Samira. Fire from heaven. Maal kedha namicho? Boleessa keedha. Boleessa koo. Maal ta'e? Lukasaa tokkotu lamshaa'uu barbaade. Lukasaa lamshaa'uu barbaade akimitaan agnaanis ta'uu dide. Dadhabnaan addana finnee humni. Sidiidhaaf riifarii baata? Riiveriyaa. Eessatti yaalamaa ture? Addis Ababaa wanti deemeeti yaalamaa ture. Kanaaf uleetti rarraata? Uleetti rarraa'eeti lukti tokko lamshaa'ee wanti. Na laali. Du'eera si keessaati. Died out of you. That power of paralysis. You are free. Is died out of you. You are free. You are Ati free. Bilisa. Kai. Rise up.
qaxxari dhaabadha. Stand straight. Maaltu si keessa darbe amma? Humni si gadi na keessa darbaa jira warraa keemmaa. Humna si gadi? Narviin lafee kee guddaarratti ciise ogeessi siin jedhe sun sirrateera dhiiga walichaan. Amen. This medically confirmed nerve issue is restored. Amen. It is fixed. Amen. Jesus gooftaadha. Dachaas miila kee lamaan wal duuka. Fold them together. Dachaas. Fold them. Diriirsi. Stretch them out. Diriirsi. Stretch it. Kai dhiiga walichaan. Rise up by the power in the blade of the Lamb. Achi garagali suuta deemi. You are free. Yeah, you are free. Belisa. Come on. Walk straight now. Maltat. Out! Take your son. Du'eera si keessa. That power of sickness is tied out of you. Balaa maaliiti? Balaa rasaasa. Maal kee dhaame? Sarbaa koo dhaame. Go. Viewers, this brother also had a bullet shot over his waist from his back lap and suffering from the pain. This is again the caregiver to this young baby. Be healed. Fashi. Malte mucaanke. Kufee maal ta'e? Kwaasaa to'asa kufee lafee isaa to'as gidduuti wayii irraa kaateera. Who was here with his medical document that there was his bone slippery at his waist. And the man of God massaged him and restored him as he was led by the power of the Holy Spirit. And the baby is confessing. Gooftaa galateeffadhaaf harka keessa walitti buusaati He ililleedhaan. is freedom and calling you to join him and celebrate. Kan keedha maal ta'e? Lafee isaa kanatti cabe. Maaltu cabse? Mana ispoortiitti cabe. Ispoortii dhaqee. Ispoortiidha deebi'ee mana barumsaa magaafa deebi'u manatti itti hojjetu cabe. Maal isaa cabere? Miila bitaa isaa kana sarbaa irratti cabe danatti. Babbaa quufan malee nu taalaniidha Oromoon. Taalan malee hin cabanii. Keep watching to the screen again. This young baby also was broken off his leg bone at his lap. Odheera lafee kee. And man of God is the mighty name of Jesus Christ. Mending this broken bone. Be healed. As he is led by the power of the Holy Spirit. Fixing the broken bone. Mighty name of Jesus Christ. Rebuking that power of pain and sickness out of the baby. And encouraging the baby to work. And to God be the glory and praise and shout of praise again. Amen. Nagalateeffadhaa. Fayyina. Ambilisa beera. Nagalateeffadhaa. Out! He was calling you to join him and celebrate again. Duddatu dhukkubee. Maaltu ta'e duddi kee? Na dhukkubee baama guguddaatu fuudhu. Na dhukkubeedha. Okay, amma ka'e bilisa baateetta. Viewers, this young boy was suffering from sickness on his backbone. And because of that, he was unable to do what he was doing. Right now for long time. Hammamiif gochuu hin dandeessu waan amma gootu. Waggaa tokko. Gajjadii wal jedhu filaali ka. And now he is confirming his Gooftaaf galata jabaa fidaa harka walitti buusaati ililleedhaan. Bending down. To God be the glory again. Jajjadha filala. Bend down. All good. Up. All. Rise up. Taka. Make sit up. Ta. Sit up. Ta.
And rise up. You Sit are up and free. rise up. You are free. Bilisa. Yes. Ani bilisa. Ani fayyera. Man is confessing. Ani bilisa. I am free now. Ani fayyera. I am healed. Making a shout of joy too. Galateeffadha ani fayyera. He's calling you to join him and celebrate. Keep watching. This is again another encounter of the Holy Spirit that this man is experiencing. Abidda samirra. Man of God is calling fire from heaven to locate all over his dead cell. Abidda samirra. Fire from heaven. Out! By his son. Out! By his son. Hurgufi. Let him shake up. Out! By his son. Out! By his son. Out! By his son. Reena fura qulqulluu si dheera waan goddiinaa keessa aangoon dhukkubaa keessa. You power of out, Satan and sickness. Out! The higher power. Out! The power of the Holy Spirit. Out! The name of Jesus Christ. Be healed. Has come on you. Faji. Keep watching. Kai jaarsa. This is the divine physiotherapy of the Holy Spirit. Kain jedhe. The man of God is encouraging him to rise up by himself. Look at him. How he is striving. Malala. Maqaan keessan eenyu? Dassaalee. Maal taatani amma? Koonni keessa ba'e ammeeyo. Waan keessa yaa'e bishaanii. Keessa yaa'e? Gadi ba'e keessa fiige. Gadi fiige gadi ba'e? Karaa isaa ba'e? Gaduma fiige keessa. Gaduma fiige? Biyyi keessanis? Amuru. Maal taatan immoo? Kana gudana gogsee lokana qabatee. Amma miif? Ji'a. Amma ol jedhaa dhaabadhaa. Viewers. Gajjadhaa ol jedhaa filaala amma. He was saying something like the liquid was flowing down my body for the last 6 months. He was unable to walk like this straight. Galateeffadhaa fi harka walitti buusaatiin illeedhaan. Totally the power in the name of Jesus. Look at him. Kottaa jaarsaam. Look at him. Akka hiikama nuureefa fargan. Kottu. This is his first day to walk straight like this. Aina kotti diilallaa ina keessa ba'e. Diilallaa gadi ba'e. Deemaa gattooraati. Ol jedhaa deemaa Okay. After 6 months of suffering from the pain. Jilba koo kana buusaa masaatti kufeetan name. Jilba kee cabee kai because of time. Kottas. Keep watching. This brother was also suffering from the pain over his knee after he fell and Jesus Christ. Broken of his leg at his knee. The mighty name of Jesus Christ, be healed. This is again. Be healed. The divine radiation. You are free. You are free. Therapy of the Holy Spirit, and the man of God has declared his freedom too, as he is also ministering to this sister. Let her stand up. Ulfada. Ulfajja meeqaadha? Yes, Maaltu si cabse? Baajaajiin na kuffise. Mucaa kees barii lafaa da'e. Maaltu si keessa darbe? Who had the Bajaj accident and a broken of her hand. Amen. Amen. Dachas. Yeah. There it is. Man of God is massaging her as he is led by the power of the Holy Spirit. Maaltu na keessa darbette? Afuruma darbate. Attamsi godhe? Darbate. Jiraare dhuma cabichichi. You are free. You are free. Man of God has declared her freedom. Galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaatiin illeedhaan. This brother is also celebrating his healing, doing what he has been suffering to do.
Be healed in the name of Jesus. Cousin. Be healed. Abidda Samira. Fire from heaven. Abidda Samira. Fire from heaven. The mighty name of Jesus. Abidda Samira. Agov Taayyee Susi. Abidda Samira. Fire from heaven. Be healed in the name of Jesus. Hush. Abidda Samira. Fire from heaven. Abidda Samira. Fire from heaven. Samira. From heaven. Abid. Fire. Abid. Fire. Out. Paikesa. What there are keke? I mean Abdus. Your Be hand free. born. You are free. Ati Bilisa. Rise up, sister. The mighty name of Jesus Christ. Jabastem Agov Taayyee Susi. Sabni waaqayyo na galateeffadha na fayyee. This sister is also calling you to join her and celebrate after she confirmed her restoration from the broken hand pain. Look at me. You're free. Work for you are set free now. Out! Paikesa. Out in the name of Jesus Christ. Paikesa Agov Taayyee Susi. Ani fayyeera na galateeffadha maalo. Galateeffadhaa fi harka walitti buusaati. This sister is also calling you to join her and celebrate. Kai. You are free. Malta. Balaa mootoraatiin qottoonfachuu dide. Okay. Balaa baajaajiin. Okay. Be healed in the name of Jesus Christ. Harka koo sochoosuu hin danda'u harka isa mirgaa kana. Amma yeroo sii kadhatamu maaltu si keessa darbe? Waan isaan beekun keessa gayyu akkasumatti yaana keessa. Checking it out. Bending Galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaati. down and waving out his hands. And to God be the glory. This is again another brother. Bilisa. Ani bilisa beera na galateeffadhaa. Calling you to join him. Ani bilisa. This is mass healing. Many people are being Healed in the mighty name of Jesus Christ. just through touch of his prophet. And this is one of them who is encountering Mighty name of Jesus Christ. this divine radiation therapy of the Holy Spirit. Malta si chaps. The mighty name of Jesus Christ. Look at them, for you shall be witness to the restoring power of God at work with the hand of his prophet. Look at him. Man of God is encouraging him to lift up his hands, and the man is waving out his hand without feeling the pain. And confessing, I'm set free now. I am released. Look at him. Galateeffadhaa fi. This is again another witness to the restoring power of God. You are free. Lift up your hand. Lift it up. Ani kamera. Ani kamera. The Ani man kamera. is confessing his Ani future. kamera. Galateeffadhaa fi harka walitti buusaati. Ana harka kanatu asiin na cabe, duuba kana cabaadha. Duddi kun immoo butute. Balaa konkolaataati. Duddaaf harka walitti siidhamee jira. Eeyyee. Dabale. Saduma. Be healed. Fayyii. Be healed. Kan fayyite TAYE. Kaas. Pick him up. Maal keedha? Boleessa keedha. Biyyee isaarra fidde. Dambidoollo. Mighty name of Jesus Christ. Jabastem Agov Taayyee Susi.
Keep watching. Man of God is ministering to this brother that has been suffering from this chronic, broken, name of Jesus Christ. bond, pain. You are free. And declared his freedom. Look at him. He was here with this belt. Get this, okay. Get this. Look at him. Castle. Man of God is encouraging him to lift up his hand without using the belt. Encouraging him again to pull and stretch out his hand to God. There is total be the glory. Look at him. He's also encouraging him to take out his restoration from that backbone pain. You are free. And declared his freedom. The man is walking, waving out his hand as a healthy man. My hand is released. Come. Lift up them together. Lift it up very well. Look at me. Torbee jimaata. Kuma naa dochuu wayina godhe. Amen. Ani kamera naa galateeffadha. Ani kamera. Amen. More than a week. Amen. He was suffering from harka walitti rukutaa gooftaa galateeffadhaa fi lilleedhaan. Unable to lift up his hand without the pain. Now he is able to have a control over his hand. Out of here. Out! Jesus' name. Out! Jesus' name. Out! Out! Paikesa. Agotaya Yesusin. Out! Paikesa. Never again. By the power in the blood of the Lamb. Why you? Lafatti gaddabalame. Lafatti gaddabalame. Get down out of here. Amantiin ishee ortodoksiidha. Dura amansiisi Yesuus keessaa galu. Samalee kee hambaa ofur. Dura gooftaan keessaa seenu. Jaartii maal taatanii? Na dhukkuba? Na dhukkuba mucaa koo fide. Eessa taatu? Mucaa fiddanii? Mucaan fide na dhukkuba. Ahaa. Mucaan fide na tona dhukkuba mucaa koo fide. Mucaa koo marraba isheetu ne hiikkatu sammuun ishee sirrii miti. Siniin immoo yantu sin fide reechi gubbaarra. Mucuma obboleessa kootiin na fide. Amma maaltu gadi sin fide gubbaatu tammini sin? Ano waan na fide hun beeku. Eessa taa turtan sila? Jammara gubbaan taa ture waan addana na fide immoo hin beeku. Karaan irra ba'ee dhufe iyyuu hin beeku. Karaan irra dhufe iyyuu hin beeku. Okay, thank you. Umni hamaan bara dheeraadhaaf sin nyaate umni qallummaa sin keessaa du'eera. Ameen. Gooftaan sin hiikeera gooftaa galateeffadha. Ameen. Kaakaa. Gaddaan cabee gadi kufee saamilenko macha baay'eedhaaf tuuta hedduudhaaf dhaga'uun namni ati sagalee koo jaalalli kee suni akka tuujubaatti liqimsee guute mana koo. Diga keessa ol na kaaftee mati situ ta'e har'a simboo koo sakam jabinni koo
Anisa silava kaida Anisa silava kaida Anisa silava kaida Anisa sinama taida Anisa sinama taida Anisa sinama taida Belan koke lafan koke ai debu lavona Yemundumtu duddanatti gate si qofattu renavana bita mirga ko ilale yemunnabe kannabnahu nattis dera jede ana iyu arger kage onafko Anisa silafa kaida